الريفي غاچني أورمو وراني بلسما أورمو ملايسا انجفانون دابالميتي تمرغوچوف أكجرو بيكسيسين غوتيچي وراني بلسما أورمو ilmaan Oromoof dhaamsa jabaa dabarsiitii jira. Bal'ana gabaasa kana qindeeffannee jirra hanga xumuraatti nufaana tura. Gootichi saba waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala duula farra riphee lolaa qolachuu dabalatee humnoota waraanaa biltsiginnaan bobbaastee dhabamsiisaa kan jiru yoo ta'u, humna weerartuu naannoo Amaaraarraa hawaasa keenya dararuuf bobbaatee faannoo adabuun jilchee daangaa Oromiyaa keessaa aariyaa jiraachuu isaa hime. bal'anasaaf nufaana tura. Humna finxaalessi Amaaraa guyyaa kaleessaa magaalaa Gondaritti haleellaa hawaasa musliimaa irratti geggeesseen lubbuu musliimoota hedduu darbuun himame. Haleellaa kana hordofee biltsiginnaan naannichaa hawaasa musliimaa baraaruuf tattaaffii tokkollee hin goone jedhame. Salaalee aanaalee garaagaraa keessatti mootummaan PP gooticha waboo dadhabuun uummata nagaa irratti haaloo ba'aa jiraachuun isaas beekameetii jira. Ashamar kafuni kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa eebila 27 2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodha. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Rifi gaachanii Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo imaleessa injifannoon dabaalameetti xumura gochuuf akka jiru beeksise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoof dhaamsa jajjabaa dabarsiitii jira. Gootichi saba waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala duula farra riphee lolaa qolachuu dabalatee humnoota waraanaa biltsiginnaan bobbaastee dhabamsiisaa kan jiru yoo ta'u, humna weerartuu naannoo Amaaraarraa hawaasa keenya dararuuf bobbaatee faannoo adabuun jilchee daangaa Oromiyaa keessaa aariyaa jiraachuu isaa hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godina Salaalee keessa socho'u lola kallattii garaagaraan itti banamu gootummaan qolachuun injifannoo galmeessaa jiraachuu beeksise. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa akka jedhanitti gamtokkeen humnoota mootummaan biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin dhabamsiisa jechuun bobbaasaa jiru qolataa jira. Gama biroon ammoo humna weerartuu hawaasa keenya dararuuf naannoo Amaaraatii bobbaafamtu jilchinee ofirraa deebisaa jirra jedhan. Waraana mootummaan opereeshinii farra riphee lolaa jechuun gara keenyatti bobbaasi waliin yeroo garaagaraatti lola jabaa geggeessinirra kan jedhan ajajaan waraanichaa lola iddoo adda addaatti geggeeffame kanarratti injifannoo guddaa argachuuf dandeenyeerra jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godina Salaalee keessa socho'u kun falmaan geggeessaa jiru humna waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf ifatti bobbaafame kana qofa waliin miti jedhan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa garee weerartuu milishaa Amaaraa maqaa faannoo jedhuun lafa Oromiyaa weeraruu fi uummata keenya dararuuf bobbaafamtu irrattis tarkaanfii jilchaa fudhataa jirra jedhan. Garee finxaaleeyyii Amaaraa kanas kan hidhachiisee uummata keenya ittiin dararuuf bobbaasu mootummaadhuma jedhan ajajaan kun. Keen Oromoo kabaja akka argatuu fi Oromoon biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa akka qabatuuf qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru murteessaadha kan jedhan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa Shaggar. Uummanni Oromoo waraana wabii isaa ta'e kana dandeettii fi diinagdee isaatiin itti fufiinsaan akka tumsu gaafataniiti jiru. Keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo yeroon kun yeroo mana taa'ee itti dhumu ta'uu hin qabu jedhan. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisuuf tumsa kallattii garaagaraan godhu cimsee akka itti fufu dargaggoon Oromoo kamiyyuu waboo cinee hiriiruun fiixa ba'iinsa qabsoo taasifamaa jiruuf gahee isaanii akka ba'an dhaamaniiti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan biroottis injifannoo guddaa waraana mootummaan Oromiyaa keessa bobbaase irratti argataa jiraachuu itti fufiinsaan beeksisaa kan jiru wayita ta'u. Opereeshinii farra riphee lolaa ji'a tokko keessatti waboo balleessuuf guutuu Oromiyaatti labsames gamanumaan fashalsuu ibsuunsaa ni yaadatama.
humna finxaalessi Amaaraa guyyaa kaleessaa magaalaa Gondaritti haleellaa hawaasa musliimaa irratti geggeesseen lubbuun musliimoota hedduu darbuun himame. Haleellaa kana hordofee bilxiginnaan naannichaa hawaasa musliimaa baraaruuf tattaaffii tokkollee hin goone jedhame. Hawaasa musliimaa naannoo Amaaraa Gondar jiraatan irratti guyyaa kaleessaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa haleellaa jabaa geggeessuun isaanii beekame. Haleellaa humnooti finxaaleeyyii Amaaraa kanaan masjiida dabalatee qe'een musliimotaa barbadaa'e kan jiru yoo ta'u lubbuun namoota 14 ol ta'u ajjeefamuun himamee jira. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon masjiida kabajamaa seenuun Quraanaa fi kitaaba amantii garaagaraa cicciruun masjiidota barbadeessuun gocha diinummaa amantaa Islaamaa irratti raawwatanii jiru. Haleellaa kanaan musliimoota miidhaman baraaruuf mootummaa naannichaa fi federaalli hojii hojjete tokkollee hin qabu jechuun musliimoonni komatanii kan jiran yoo ta'u mootummaan bilxiginnaa kun mataan isaayyuu haleellaa kana keessa harkanii qabaata jechuun namoonni shakkan muraasa miti. Salaaleen aanaalee garaagaraa keessatti mootummaan PP gooticha waboo daddabuun uummata nagaarratti haaloo ba'aa jiraachuun isaa beekame. Salaaleen aanaalee garaagaraa keessatti ajjechaa fi saamichi qabeenya uummataa waraana mootummaan bobbaasuun raawwatamu hammaatee itti fufuun himame. Aanaa Kuyyuu ganda dhaayee Hulleechootti guyyaa 2 dura waraana uummata irratti banameen yoo xiqqaate lubbuun nama 8 darbuu kan himan maddeen odeeffannoo. Namoota waraanaan ajjeefaman keessaa maanguddoo fi ijoolleen xixiqqoollee kan argaman ta'uu ibsan. Aanaalee godinichaa biroottis gochi wal fakkaataa uummata irratti raawwatamaa jiraachuu himuun waraanni mootummaa lola waboo waliin taasisaa jirutti waan hin milkoofneef uummata nagaarratti haaloo ba'aa jira jedhu. Opereeshinii waraana mootummaa bilisiginnaa guutuu Oromiyaa irratti labsee hordofee Salaaleen aanaalee Kuyyuu, Dagam, warra Jaarsoo, Hidha Bootee fi Darraafaa keessatti lolli jabaan yeroo garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota bilisiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu qeerroo fi maddeen waraanaa garasii himanii jiru. Lola gaggeeffamaa jiruun wal qabatee kasaaraa waraanaa jabaan waraana mootummaan garasitti bobbaasee mudataa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenya kunneen himanii jiru. Waraanni mootummaa lola waboo waliin gaggeessaa jirutti milkaa'uu akka hin dandeenye himanii hariisaa garuu uummata nagaaratti ba'aa jira jedhan. Ajjechaan akkanumaan uummata nagaaratti raawwatamu saamichi qabeenya uummataa fi qe'ee jiraattotaa mancaasuun gochoota irra deddeebiin waraanni mootummaa aanaalee godinichaa keessatti raawwataa jiru ta'uu ibsaniiti jiru. Guyyaa 2 dura lola aanaa Kuyyuu ganda dhaayee Hulleechootti gaggeeffameen kasaaraan guddaan waraana mootummaa mudachuu kan ibsan lola gaggeeffameen miseensi hedduun kan irraa ajjeefameen waraanni mootummaa bariituu uummata nagaaratti akkanumaan lola banuun namoota 8 ajjeesuun himameeti jira. Namoota dhuman keessaa maanguddoo fi daa'imman illee jiru jedhan. Magaalaa Garba Gurraachaa dabalatee gandoota aanichaa biroo akkasumas gandoota aanaa Dagam jalatti argamanittis gochoota wal fakkaatantu mul'atan jedhu maddeen keenya. Nama nagaa akkanumaan ajjeesuu, qe'ee jiraattotaa gubuu, beeyladoota hawaasaa qalanii nyaachuu fi ooffachuu akkasumas midhaan uummataa konkolaataan fe'achuun saamicha ija baasi kan waraana mootummaan bobbaasuun irra deddeebiin qabeenya uummatichaa irratti raawwatamaa jirudha jedhan. Waraanni mootummaa waboo balleessuu bobbaafamee haleellaa jabaa waboo irraa isa mudatee haaloo ba'uuf ta'ee jedhee uummata nagaa dararaa jira jedhu maddeen. Gocha diinummaa sababa oromummaa isaa qofaaf uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kanatti xumura gochuun kan danda'amu waloon falmachuu qofaanii jedhan. Kutaaleen Oromiyaa lolli kun itti gaggeeffamaa jiru biroottis ajjechaan lammiilee nagaa, saamichi, qe'ee gubuu, hidhaa fi reebichi taatee guyyaa guyyaan waraanni mootummaa uummata irratti raawwataa jiru ta'uu odeeffannoon nu qaqqabaa jiru ni mirkaneessa. Humnoonni Amaaraa godina Matakkalitti abbaa gadaa Oromoo Matakkal dabalatee namoota hedduu kaamsanii fudhatan jedhameen. Abbaa gadaa Oromoota Matakkal dabaloo hiikaa dabalatee namoonni 200 ol poolisii humna addaa Amaaraatiin butamuun dhaga'ame. Jiraattonni akka himanitti Deengadda ganda Gaalessaa jedhamu obbo Dhugumaa Ayyaanaa abbaa gadaa Oromoo Matakkal kan ta'an dabaloo hiikaa dabalatee jiraattota gandichaa daa'imman xixiqqoo fi maanguddoota akkasumas dargaggoota baay'inaan 200 ta'an bakka tokkotti walitti qabuun konkolaataa gurguddaatiin fudhatamanii adeeman. Namoota qabaman keessaa gariin mana barumsaa keessatti hidhamuu eeranii gariin ammoo buufata poolisii humna addaa Amaaraa keessatti hidhamanii jiraachuu himan.
abbaa gadaa dabaloo fi obbo Dhugumaa Ayyaanaa isa akka jiran hanga ammaatti wanti beekamee hin jiru jedhu. Gochaa kana duukaa humna addaa Amaaraa Matakkalitti bobbaafametu jira jechuun jiraattonni komatu. Godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessattis rakkoon hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa dhufu namoonni gara sirraa himaa jiru. Haleellaan walitti fufaa waggaa lamaaf poolisii humna addaa Amaaraatiin isaan irratti raawwatamaa jiraachuu kan himatan jiraattonni godinichaa maqaa nagaa eegsisuu jedhuun bara 2013tti labsii yeroo muddamaa labsamuu isaa booda nagaan qe'ee keenyaa dhabameera jedhu. Labsii yeroo muddamaa sana sababeeffachuun raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa Amaaraa godinichaa akka seenan taasifamanis labsicha deeffachuun finxaaleeyyiin Amaaraa seeraan ala godinicha keessatti bobbaafamuun ajjechaa suukkanneessaa qaqqabsiisaa turuu ibsaniiti jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.